Akka mooltan kabajamtoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo oduulee yeroo kanaaf qabanne kan isiniin geenyu ta'a. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin hoogganaan Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ta'uun kan muudaman Obbo Biraanuu Adeelloom dhiibbaa mootummaa kan narra gahu taanaan aangoo koo nan gadhiisa jechuun BBCtti himaniiru. Odeeffannoo keenya lammaffaan ammoo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mana murtii idil addunyaarra qoqqobbii kaa'aniiru. Qoqqobbii kanaafis sababa kan ta'e manni murtichaa duguuggaa sanyii Gaazatti raawwatee wal qabate muummicha ministeeraa Israa'el Biiniyaamin Netanyaahuu irratti ajaja hidhaa dabarsuu fi michoota Ameerikaa irratti xiyyeeffachuu isaatiin jedheera. Manni murtichaas gama isaaniin tarkaanfii Tiraamp kana balaaleffachuun hojii isaa cimsee akka itti fufu ibseeti jira. Nutis odeeffannoo kana bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa isinis kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo keenya subscribe, like, share gochuun nama hedduu biraa akka nu ga'u nu gargaara jecha kallattumaan gara odeeffannoo bal'inaan ilaallutti ceena. Hoogganaa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ta'uun kan muudaman Obbo Biraanuu Adeelloom hojii haaraa itti muudaman sirnaan akka hin hojjenne dhiibbaa mootummaa irra gahaa taanaan aangoo akka gadhiisan BBCtti himaniiru. Waggoota 30 hojiirra kan ture waldaan mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiin irraan gahuun hojii kan dhaabe yoo ta'u dhaabbileen mirga namaaf falman hojii isaanii hojjechuuf dirreen dhiphataa akka jiruuf dhiibbaan akka irra gahu himatu. Bara darbe naannoo Oromiyaa magaalaa Maqiitti ajjeechaa qondaalaa Aba'oo Obbo Battee Urgeessa irratti raawwate qorachuuf garas kan deeme koomishinichi yaaddoon nageenya miseensota qorannoof deemanii fi namoota isaan ragaaf dubbisan irra ga'uuf hojii isaa akka hin hojjenne danqaa muudachuu ibsee ture. Waa'ee ajjeechaa Obbo Battee Urgeessaa qorannoon gaggeeffame haga ammaatti ifan baane. Obbo Biraanuu Adeelloo barsiisaa seeraa qofa osoo hin taane naannoo duraanii uummattoota kibbaatti dursaa biiroo haqa itti aanaa itti gaafatamaa biiroo nageenya ta'uun akkasumas biiroolee federaalaa garaagaraa keessa hojjetaniiru. Filannoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 gaggeeffame irratti bakka dhaloota isaanii Boongaa bakka bu'uun paarlaamaa seenuun hirmaannaa siyaasaa waggaa 12 qabu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 irraa ka'uu waggaa 10 darbaniif hojii abokaatoo fi gorsaa irratti bobba'uun hojjetaa kan turan Obbo Biraanuun Komishinarri Koomishinii Olaanaa Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalam bara darbe yeroo hojii isaanii xumuruu hordofee manni maree bakka bu'oota uummataa koree hundeessuun nama bakka isaanii bu'u filachuuf qophii xumuree ture. Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa akka gaggeessaniif eeruun namni kenneen filamuu kan himan Obbo Biraanuun gaafa itti himamu fudhachuufis dhiisuufis miira wal makaa keessa turre jedhanii. Hojii mootummaarraa waggoota kurnaniif fagaatanii kan turan Obbo Biraanuun carraa gaarii ta'ee waan itti mul'ateef itti gaafatamummaa kana tole jedhanii fudhachuu himu. Tiraamp manni murtii akka idil addunyaa Ameerikaa fi michuu keenya kan taate Israa'el irratti xiyyeeffachuun hojii bu'uura hin qabnee fi seera qabeessa hin taane jechuun qoqqobbii irra kaa'anii. Ajajni Tiraamp mallatteessan namoota qorannoo manni murtii idil addunyaa lammiilee Ameerikaa fi michoota ishee irratti gaggeessu deeggaranii fi maatii isaan irra qoqqobbii maallaqaa fi viizaa kan kaa'udha jedhame. Pireezidaantii Tiraamp ajaja qoqqobbii kan mallatteessan waayita ministeerri muummee Israa'el Biiniyaamin Netanyaahuu Waashingitan daawwachaa jiranitti ta'uun isaa ajaa'iba jedhame. Sadaasa darbe manni murtii yakka idil addunyaa yakki waraanaa Gaazatti raawwatame Biiniyaamin Netanyaahuu irratti ajaja hidhaa baasee ture. Gaggeessaa Hamaas amma lubbuun hin jirre irrattis ajaja hidhaa dabarsee ture. Hamaasii fi Israa'el wal qixxeessuu isaatiin waan qaanessaa hojjeteera jechuun USA'n mana murtichaa komatte. Ajaji Tiraamp mallatteessan kun gochaan fokkisaan kun birmadummaa Ameerikaa yaaddoo keessa kan galchudha. Akkasumas hojii nageenya biyyaalessaa fi tarsiimoo dippiloomaasii mootummaan Ameerikaa hojjetuuf Israa'el dabalatee kan michoota keenya yaaddoo keessa galchuudha jechuudhaan yakka kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuun mana murtii irratti qoqqobbii kaa'anii. Biyyoonni addunyaa 120 ta'an miseensa mana murtii idil addunyaa yoo ta'an USA fi Israa'el garuu miseensa miti. Ajaja Tiraamp mana murtichaa ilaalchisee mallatteessan biyyoonni lachuu USA fi Israa'el dimookiraasiin kan keessatti dagaage fi waraanni isaanii seerota waraanaa kan eegudha jechuun komatu. Joe Biden bokkuu aangoo Tiraampitti osoo hin kennin dura ajaja hidhaa manni murtii idil addunyaa Netanyaahuu irratti baase waan nama aarsudha jechuun Israa'el fi Hamaas wal qixxeessuun baay'ee nama aarsa.
kuni walqixa farrajuun barbaachisaa hin turre jechuun aarii isaanii ibsachaa turaniiru. Trump ammoo komachuu qofa osoo hin taane tarkaanfii qoqqobbii mana murtichaa irratti fudhate. Manni murtii akka idil addunyaa jimaata erga pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Trump qoqqobbii dhaabbaticha irratti kaanii booda addunyaa guututti haqaa fi abdii kennuu akka itti fufu dhaadate deebii kenneera. ICC'n ajaja hojii raawwachiiftuu Ameerikaan qondaalota ishee irratti qoqqobbii kaa'uuf hojii abbaa seerummaa walabaa fi loogii hin qabne ishee miidhuu barbaadu kennuu ishee ni balaaleffata. Akkasumas murticha ibsee beeksiseera. Manni murtichaa hojjettoota isaa cinaa dhaabbate namoota qulqulluu miliyoonaan lakkaa'aman kanneen gocha hammeenyaa addunyaa guututti raawwataniif haqaa fi abdii kennuu itti fufa jechuun waadaa galeera. Qorannoowwan mana murtii idil addunyaa Ameerikaa fi michuu ishee Israa'el irratti xiyyeeffate kun seera qabeessa fi bu'uura kan hin qabnedha jechuun Trump kamisa darbe qoqqobbii mana murtiitirra kaa'anii. Qondaalota ICC hojjettootaa fi miseensota maatii isaanii irratti qabeenya akka sochoonee fi uggura imalaa akka taasifamu akkasumas nama qorannoo mana murtii gargaara irra jedhamee fudhatamuu qabas jedhaniiru. Maqaan namoota dhuunfaan battalumatti kan hin ibsamne yoo ta'u qoqqobbii kanaan dura Ameerikaan Trump jalatti keesse abbaa alangaa mana murtichaa irratti xiyyeeffata ture. Biyyoonni waadaa kana seenan 125 waldaaleen siivikii fi saboonni addunyaa hundi haqaa fi mirga namoomaa bu'uuraa fi tokkoon isaaf dhaabbachuu qabu jechuun ibsi mana murtii idil addunyaa xumurame.